Akkam jirtan odeeffannoowwan adda addaan isinii dhiyeessa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa baankii addunyaatti daayireektara biyyaalee Itoophiyaa, Eertiraa, Suudaanii fi Sudaan kibbaa kan ta'an obbo Osmaanee Diyooneen durfamu waajjira isaaniitti simachuudhaan haala waliigalaa naannoo Oromiyaa fi dhimmoota waliin hojjechuun ittiin danda'amu irratti mari'ataniiru. Marii kanaanis karoora misoomaa Oromiyaa waggaa 10 mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee irratti hojjechaa jiruu fi hojiiwwan hawaas dinagdee waliigalaa naannoo Oromiyaa irratti jila kana waliin akka mari'atan pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniin himaniiru. Gara fuulduraattis hojiilee misoomaa mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechaa jiru irratti waliin hojjechuu fi akkaataa deeggarsa taasisuun ittiin danda'amu irratti waliigaltee irra geenyeerra jedhaniiru. Pireezidaant Shimallis odeeffannoo karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin kennaniin. Odeeffannoo birootiin ministeera fayyaa duraanii Dr. Liyaa Taddasaatiif gaggeessaan kabajaa taasifameeraa fi Dr. Liyaa Taddasaa waggoota 5 darbanitti ministeera fayyaa ta'uun alatti hooggantuu boordii dhaabbata inshuraansii Itoophiyaa ta'uudhaan biyya isaanii tajaajilaa turaniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ergaa karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin waggoota 5 darbaniif hojii milkaa'aa hojjetameef hirmaannaa isaan taasisaniif kabajaan gaggeessineerra jedhan. Dr. Liyaa Taddasaa Yuunivarsiitii Haarvarditti daayireektara olaanaa ministeriyaal liidarship ta'anii muudamuu isaaniitiinis carraa gaarii hawwaniiru. Odeeffannoo dhimma biroo irratti xiyyeeffateen waldaan qorannoo Oromoo hojiiwwan adda addaa hojjechaa jira. Seenessa dogoggoraa magaalaa Finfinnee irra jiru sirreessuudhaafis waldichi hojjechaa akka jiru beekameera. Kitaaba qopheesseera, keessumattuu seenessa Finfinnee irratti bararaa fi dhimmoota kanneen biroo irratti dogoggoraan himamaa jiran sirreessuudhaaf waldaan kun hojjetaa jira. Kitaabni waldaa kanaan qophaa'es dhiyeenyatti akka ifoomsamudha. OBN kan gabaasaa OBN dhimma kanarratti qindeessee hordofaa turtii gaarii. Waldaan qorannoo Oromoo seenessaa magaalaa Finfinnee dabee barreeffame sirreessuu fi ololaa saaxiluuf kitaaba qopheessaa jiru hojiin qorannoo isaa xumuramuu eere. Kitaabichi ji'oottan itti aananitti maxxanfamuudhaan dubbisaaf akka qaqqabsiifamu himameera. Kibree Zalaalam dabalatasaa akka taanutti qindeessira, dhaggeeffannee walitti deebinu. Yuunivarsiitii Finfinneetti qorataa fi barsiisaa falaasamaa kan ta'an Profeesar Baqqalaa Guutamaa pireezidaantii waldaa qorannoo Oromooti. Waldichi kaka'umsi hayyoonni dhaabbilee adda addaa keessatti argaman agarsiisanii fi deeggarsa mootummaatiin seera guutee erga hundeeffame waggaa tokko ol ta'uu nutti himani. Waldaan qorannoo Oromoo kan hundaa'e amma waggaa tokkoof gara ji'a 6 ta'eera. Hayyoon keessa jiru hedduuni yuunivarsiitii garaagaraa akka walitti ba'anii kan immoo dhuunfaanis hojjetan jiraachuun ni mala. Warri biizinasii jiru kanaaf quuqama qabanii fi waan qabnurraa deeggarree hayyoonni keenya waa hundachuu hojjechuu danda'u kan jedhanii ni jiru. Kanatti aansee immoo actually mootummaan Oromiyaa ni jira. Mootummaan Oromiyaa nu deeggareera. Dhaabbileen seenaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jiran kan galateeffatan Profeesar Baqqalaan kaayyoon waldichaa seenaa uummata Oromoo hin barreeffamiin jiru baasuuf ta'uu eeranii erga hundeeffames seenaa hundeeffamaa magaalaa Finfinnee fi ololaa Baalagizee jedhu irratti kitaaba maxxansiisuuf hojiin qorannoo isaa xumuramuu himani. Gaafa dubbiin cimaa deemu maqaan isaayyuu falmuu Finfinnee ni jedhamu kun yeroo inni hundaa'e beekamaa haa ta'u malee lakki kuni bara 500 maaloo dura kan hundeeffame bararaa kan jedhamu warri jedhan gatii dhufaniif kanas mee ilaaluun hin barbaachisa jennee foorumii lamaan tokko deemsisnee asirratti kitaaba tokko katabne innee kaanee amma gara waggaatiif deema. Isaatti umurree amma namoota 14 taanee yuunivarsiitiiwwan biyya kanaa adda addaa akka walitti dhufne 14 taanee kitaaba sana xumuraa jirra. Oromoon
baada bareetti warri jedhan jirutu baala gisee inni kan taranyaadha. Taranyaan kuni taranyaa ta'uun kuni dhuguma jiraayii siviil sarviisii keessa Oromoon maal fakkaata? Dinagdee irratti immoo biizinasii irratti immoo Oromoon maal fakkaata? Maal qabaa? Hammamtu kanarratti hirmaataa jira isa jedhu kutaanii lama kan kana ilaalu. Kitaabichi ji'oottan itti aanan bara 2016tti maxxanfamuun dubbisaaf kan qaqqabu ta'uu hubachiisaniiru. Ji'a muraasa keessatti riiviyuu goonee finnee ediitii goonee maxxansinee gaafa baafnee dhugaan alatti baay'echaadha. Amma fakkeenyaaf warri Disaabaa qaddemti bararaa jedhee baase sun waan hin jirre oduu sobaa uumee wanni godheeraa kana qullaadhaan inni tamdii godha. Waldichi barreeffamoota seenaa uummatichaa irratti xiyyeeffachuun barreeffaman qorannoowwan 18 dabalatee seenaa uummata Oromoo dabsamee barreeffame sirreessuu fi isa dhokatee jiru baasuuf hojjechaa waan jiruuf miseensa waldichaa ta'uun hojichaaf tumsuu akka barbaachisus waamicha dhiyeessaniiru. Hayyoonni hundi akkuma yeroo jalqabaa kana asisaa kaka'umsaanii hundeessanii deeggarsaan itti furuu barbaachisaa. Mootummaan Oromiyaa gargaarsa guddaa nuu godhee mootummaan Oromiyaa illee akkasumatti deeggarsa isaa babal'isee dhiyootti ufufee inuma milkoomnetti yamdannaa hawaasni Oromoo immoo jiraachuu keenya hubatee maaliin isaan jedhee waan nuti taanes beekuu qabaa, karaa dandeenyes immoo nu gargaaruu qabaa. Waldaan qorannoo Oromoo kitaabota seenaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun maxxanfamanii jiran gurmeessaa jiraachuu, kitaabota afaanota biyyoota adda addaatiin maxxanfaman gara afaanota biyyaatti hiikuu fi magaalotii Oromiyaa gurguddoo keessatti manneen kitaabaa banuuf karoora qabaachuus ibsa kennamerraa hubanneerra.